kan amantaalee addunyaa irratti jiran yookaan turan lakkoofsaan hammana jedhee kaa'uu jiraachuu baatus amantaalee gurguddoo kanneen akka amantaa Ayihudootaa, Kiristaanummaa, Islaamummaa, Buudizimii, Hinduuzimii, Konfushiyasii fi kanneen biroos dabalatee amantaaleen 6,000 ta'uu danda'an akka jiran yookaan turaniitu tilmaamama. Amantaan kamiyyuu erga amantaa jedhameefuu hunduu barnoota falaasama hiikoo jiruuf jireenyaa hariiroo isaa fi qaama itti amanu jidduu jiru kan of danda'e qaba. Akkaaf walaabbootirraa dhageenyutti ummanni Oromoo kan hiddi isaa damee ummata Kush irraa harkifamus amantaa mataa isaa qabaachaa akka turedha kan himamu. Amantaan ummata Oromoo waaqeffannaan amantaa ummata Kush durii Osiris jedhamuun akka wal fakkaatudha kan dubbatu. Maarregaa amantaan ummata Oromoo akka amantaa of danda'etti jiraachuu isaa afolaan haa himamu malee maalummaa fi keessoo barnoota waaqeffannaa kana ture jechuuf hedduun keenya ni rakkanna. Inumaahu jecha amantaa jedhurraa isa aadaa jedhuutu nuuf salphata. Dhugaadha jechoonni aadaaf amantaa jedhan sadarkaa akaadaamii yookaan saayinsiitiin gargar ta'anis gochaan kan gargar bahanii miti. Akaadaamishiyaanonni tokko amantaadhaan waan namni tokko ittiin amanu yookaan imaammata jiruu isaa ta'uu danda'a. Aadaan haala waliigalaa jiruuf jireenya guutuu namichaa eenyummaa isaa kan ibsu. Amantaan aadaa keessatti iddoo of danda'e qaba kan jedhanis ni jiru. Isaan kan garagalchanii ammoo amantaan tokko aadaa ummata tokko ni daangeessa yookaan ammoo ibsamni amantaa tokko aadaa keessaanii kan jedhanis ni jiru. Gama biraatiin sirni gadaadhaa maxxawa jiru kan falaasama jireenya aadaa amantaa fi akkasumattis hariiroo hawaasa dinagdee ummata Oromoo guutumaa guutuutti kaa'ee ummanni Oromoo ittiin jiraachaa turedha. Rakkoon guddaan garuu dhugaan qabxii seenaa tokkorra citee ture qaamni abbummaan bakka itti deebisuuf yaalu dhabamuu yookaan mul'achuu dhabuu isaati kan mormii kanaaf karrabanii jechuun danda'ama. Egaan dilbata darbee magaalaa Finfinnee galma Kalifaatti waltajjiin tokko qophaa'ee akka jiru dhageenye. Yaa'ii jila amantaa waaqeffannaa waldaa hordoftoota amantaa waaqeffannaatiin qophaa'e. Waldaan kun waldaa seera qabeessaa heera mootummaa keeyyata 27 muraa tokkoo fi seerota biyyattii isaan biroos guttatee hagayya 27 bara 2005 ministeera dhimmoota federaalaa irraa hayyama qaamummaa seera argateedha. Egaa nutis dhugumattuu amantaan waaqeffannaa seenaan dhageenye jiramoo hin jiru adda baafachuuf achitti argamne. Zekarri amma dhageessan faaruu waaqeffattoonni faarfatanidha. Hordoftoonni amantaa waaqeffannaa fi namoonni waamicha waldaa kanaa dhaga'anii dhufan kuma ol galma Kalifaa guutanii jiru. Akka aadaa Oromootti sirnichi kan baname eebba abbootii. Kita boleh rumah jadi kita sini boleh kapan tadi? Sanggup sini lagi sekarang. Aku ini sini tinggal ini. Haji ini sini sekarang gali. Haji
hakam akka hundee inni sibirra hakam akka gardee inni hakam harka mikirii hakam. Manguddoon kun Abbaa Gadaa Dagalee Abduu Hamoo yookaan Aliyyaa Abduu Hamoo jedhamu. Isaan waggoottan 8 darbaniif barnoota waaqeffannaa ijoollummaan baratan barsiisaa akka turan dhageenye arra barsiisota amantaa waaqeffannaa barsiisuu danda'an horatanii jiru. Waldichi hayyama seeraa hagayyee darbee argatee ji'oota 6 keessatti wiirtuulee amantaa 56 ta'an Oromiyaa keessatti hundeeffachuu danda'eeti jira. Duuba Abbaa Gadaa Dagalee Abduu Hamootiin dhugumatti Oromoon amantaa qaba waaqeffannaan hoo amantaa jechuu ni dandeenya jenneen. Amantaa ni qaba jechuun manni Oromoo aadaa ni qaba amantaa ni qaba waaqeffataa tahuun amantii Oromooti aadeeffataan hoo aadaa Oromooti safeeffataan hoo Oromoodhaa jechuudha. Inni sadeen addaan hin bahuu jechuun nama tokko waaqeffataa fi aadeeffataa fi safeeffataan ummata Oromootii jedhe namni kan adda baasu waan taanee jechuu addaan bahuu maa hin ta'u. Amantaan waaqeffannaa barnootaaf qaba barnoota jireenya ummata Oromootiif ta'uu qabaa jechuudha. Amantaan kamuu amantaa jedhamuuf bu'uura barnootaa kan kallattii waliigalaa hordoftoonni amantichaa eeganii fi ittiin buluu qaban ni qaba. Kan waaqeffannaa hoo maal fakkaata? Waaqeffataa ta'uun ibta'uun heera uumaati. Waaqeffataa waaqa isaa akkamiin ilaala? Waaqeffataan dhala namaa hoo akkamiin ilaala? Waaqeffataan jiruu fi waan jiraaf beeka. Ittiin bulmaanni waaqeffataa herregadaa Oromooti. 30 uumaa hambaa yakka waaqaa lafaa heera Abbaa Gadaa eeggata irbuu Abbaa Gadaa raaga Abbaa Gadaa saylan addunyaa saylan eebbaa saylan abaartaa saylan diinaa walqixxummaa dhiiraa fi dubartii yakka fooyyessaa diinagdee yakka malkaa lagaa yakka dirree tikaa yakka dhaddacha Oromoo jedhe qabxii 20 qabaa jechuudha. Bu'uurri amantaa isaa qabxii 20 kana maleedha. 20 kana caalu hafee jechuudha. Akka ibsa Abbaa Gadaatti qabxiin 20 jalqabaa kun yaada waliigalaa bu'uura amantichaati. Tokkoon isaanii hiqqoo fi damee of danda'e qabu. Kan maalummaa amantichaatii fi dirqama hordoftootaa ifatti kaa'an. Akka fakkeenyaatti qabxii tokko nuuf kaasan qabxii heera Abbaa Gadaa. Qabxii takka heera Abbaa Gadaa ofuu jennu qabxii meeqaa if keessaa qaba? 6. Yakka hillichaa, yakka hillee, yakka haadhaa, yakka abbaa, yakka obboleessaa, yakka obboleettii 6 kana if keessaa qabaa jechuudha. Hillicha ofuu jennu maalii jechuu qaamarraa waa meeqa qaba? Gurbaan tokkichi kun qaamarraa waa meeqa qaba? Ammallee 6 qaba. Miila lamaan takka, harka lamaan 2, ija lamaan 3, gurra lamaan 4, funyaan lamaan 5, afaan idii lamaan jechuun 6. Boojaan fayyatti qabanii uummanni Oromoo ka waliin jiru kanaa jechuudha. Jaan fayyaati qabanii maan dalaganne ka waliin uummanni Oromoo jiru jaan fayyaa jechuudha. Dubartoonni 7 qabaa jechuudha. Harma lamaan dabalataa jechuudha dubartoonni. Jaan fayyaa bilqii 2 yoo murre jaan fayyaa 60 humna 2 yoo murre jaan kun 60 ta'a. Kata jadi bifne ho ibba fi jiddama jechuudha. Jaan fayyaa 60 humna ibba fi jiddama ni jeet. Dubartoonni 22 qabaa jechuudha harma lamaan dabalate. Amma gaajatti yakka hillichaati bire kun yakka hilleeroo jettee hoo akkamitti ka du'e odoo duuti bo'ataakku galataa higaa achi keessatti qabaa jechuudha. Namticha gaa yakka hillichaa heereet yakka hillee heeree ol kaase nam meeqa qaba gurbaan kun nama 4. Abbaa isaa takka, haadha isaa 2, obboleettii 3, obboleessaa 4 isaa wajjin bishanii jechuu gurbaa kana. Yakka abbaa fi ilmaa jedhee waggaa heeruu abbaa kee fakkaatu addunyaa sana guutuu jechuudha.
abbatti ka ilma fakkaatu yakka haadhaa fi ilma jennaan ta haadhatee fakkaatu haadhattis ka ilma fakkaatu addunyaa guutuu yakka obboleessaa fi obboleettii ishee yookaan ta obboleettii ishee fakkaatu obboleettitti yookaan obboleessa fakkaatu addunyaa tana guutuu nama shanan kanarratti murteessaa jechuudha. amantaan kamuu hariiroo ilmi namaa nama waliin qabu akkaataa addunyaa yookaan uumama isa marsee jiru itti hubatuu fi hariiroo uumaa isaa waliin qabuus ni ka'a. isaan kuni haala jiruuf jireenya hordoftoota amantichaa daangeessanidha. qabxii tokkoffaa iftahuu irraa kaasee hanga amantaa waaqeffannaa seera ittiin bulmaataa uummata Oromoo godhatanii fudhachuutti hunduu waan dubbatan qabu. duuba waaqeffannaan amantaalee isaan kaanirraa maaliin adda ta'a jenneen? amantaan keenyamma addunyaan sagalta torba diinagdee lama namaa jechuudha torba diinagdee lama nama lamaan namaa jechuun dhiiraa fi dhalaa jechuudha diinagdee torba jechuun gaalaa fi loonii fi re'ee hoolaa afran kottee baqaqsa sadeen kottee duudaa harree gaangee farda sadii fi afur meeqa torbaa fi lama jechuudha lama dhiiraa fi dhalaa jechuudha wanni sagal godhe lamaan namaa kanaa jechuudha diinagdee torba kanatti dhimma bahaa jechuudha gurguratee qalatee bitatee ha ittiin jiraatu torban kanaa jechuudha waan amantii biraatirraa adda godhu keenya kan tanaani adda kanaaf Oromoon gabran qaban tanaaf Oromoon dhala namaa gabran goone hin goone walitti amantummaan isiituun qabdu nama bittee nama gurguru torban diinagdee kanaa ala yagyaga jedhan jechuudha biqiltoota bineensota albuudota jinnii lafa kanarra waan jiru torban suni waan muran dhiigaa ta'anii fiigaa jedhaniiti bakka deemnutti itti oolaa jedhanii irraa herratan haan ammoo ka bakkatti itti oolan yagyaga jedhanii guutuu qabeenya qabanii jechuun manni Oromoodha. Abbaa Gadaa obbo Dagalee Abduu Hamoo barnoota kana ijoollummaanii akaakuu isaaniirraa akka baratanidha kan dhageenye. Sirna gadaa eeggatanii umrii isaanii 8 hanga 16tti. Iddoo dhaloota isaanii godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo keessatti. Sanaan boodas jireenyi isaanii godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu akka ta'edha kan himamu. barnoonni waaqeffannaa isaan abbootirraa baranii arra barsiisan kun barruudhaan hin jiru. Duuba haala akkamiitiin deemaa jirtan jennee gaafanne. Barruun hayyamee kitaabawee taa'uu qaba. Ammoo waan kee akka kitaaba alagaatitti ibdura qabdee namaa himuu hin barbaachisuu jechuudha. waan kee dhaabbatteetu himuu dandeessa sirrii waan kee dhaabbatteetu teesseetu akkuma asii himu kanatti qabxiin lakkaawee sii himu kana barreeffama iddoo qabeetti waan hin jirreef waan kee dhaabbatteetu himuutu si barbaachisa. Galmi dhaabbatu kun galmi hedduu lakkaawamee amma dhaabbatu kun galma kana dhaabbatu miti. Bakkuma dhaabbatutti ollatti bakkuma jiru akkuma manni barnootaa dhaabbatu kanatti dhaabbatee guyyaa gabaabatti ol gahuudhaaf qopheedha jechuudha. Ni barata. Yaa Oromoo warra uumamuloo beenyaa booni mataa beekulootti baadoo. Yaa Oromoo warra uumamuloo beenyaa booni mataa beekulootti baadoo. Yaa Oromoo warra uumamuloo beenyaa booni mataa beekulootti baadoo. Yaa Oromoo warra uumamuloo. Sochii waliigalaatii fi sadarkaa waaqeffannaan arra irra jiru yommuu ilaallu hayyama qaama seerummaa kan argate hagayya darbee haa ta'u malee waggoottan 8 darbaniif godina Shawaa Bahaa magaalaa Boosat galma amantii waaqeffannaa keessatti
barnootichi kan kennamaa turee fi barsiisota ga'umsa qaban erga horachuu danda'an booda gara sadarkaa itti aanutti kan darban hayyama argachuu amantichaatiin booda ji'a Sadaasaa 2006tti yaa'ii waliigalaa magaalaa Naqamteetti taasifameen caasaaleen waldichaa ifatti itti gaafatamummaa fudhatanii sochii jalqaban. Arraa amantaa waaqeffannaa giddugaloota shaniin giddugala bahaa, giddugala dhihaa, kan kaabaa, kibbaa fi giddugaleessaa jedhaman jalatti galmoota 56 Oromiyaa keessatti banachuun barnoota waaqeffannaa kennaati kan jiru. Waldaan kunis akkuma waldaalee amantaa isaan kaanitti caasaalee garagaraa sadarkaan yaa'ii waliigalaa, mana marii hojii raawwachiiftuu, koree barnootaatii fi koree isaan kaan barbaachisoo ta'an moggaafateeti kan argamu. Obbo Daadii Damsee Gadaa barsiisaa amantaa waaqeffannaa fi waldaa kana keessatti ammoo sadarkaa biyyoolessaatti barreessaa koree barnootaati. Barsiisaa yuunivarsiitiitis akka turanidha kan dhageenye. Duuba isaaniinis haala akkamiitiin barattanii adeemsi keessan hoo amma maal fakkaataan gaafii keenya. Akkitti adeemnu koreen barnootaa kun hojiin isaa ergama mul'ata amantii kanaa duudhaalee amantiin kun ittiin socho'u kaayyoo amantichaatii fi akeekni barnoota isaa maal ta'uu akka qabu kaayyoowwan isaatillee akkasumatti qabaa jechuudha. Kana qabatee ka'ee hamma giddugaleessonni shanan jiru giddugaleessa lixaa, giddugaleessa bahaa, giddugaleessa kaabaa, giddugaleessa kibbaa, giddugaleessa as Finfinnee Burraayyuu jechuudha. Akkanatti qabu. Giddugaleessota kanarratti barsiisota akka biyyoolessaatti akka biyyaatti jechuudha. Galmi amantii waaqeffannaa Boosat godina Shawaa Bahaa magaalaa Oolankiitiitti argamu waggaa 8 lakkoofsiseera. Waggaa 8 kan lakkoofsise akkasumatti miti. Namoota barsiisaa leenjisaa ture. Barsiistota humna nama baratee qabna jechuudha. Isaan kana bobbaasuudhaaf immoo deeggarsa diinagdee barbaachisaa saniif akkasitti bobbaafne. Barsiisaan keenya obbo Dagalee Abdiisaa Haamoo maanguddoon waggaa 130 akaakoon isaanii kan Haamoo Galmoo barsiisee jechuudha. Abbaa isaanii osoo hin ta'in Haamoo Galmooti kan isaan barsiise. Haamoo Galmoo kun warra sirna gadaa godinaan jiru osoo hin ta'in sirna gadaa Oromoo akka qabu turan. Gaafas dhiibbaa tokkoon cabee weerara Arabootaatiin maal kanaan sirnichi sun cabee jechuudha. Gara bahaa kanaan waan san asiin gahuudhaaf barsiisuudhaaf dhiibbaa guddaa ture. Amma hiree carraan barris Waaqayyo sun gargaaree haalli jirus tolee ayyaana abbaa Oromootillee galanni haa ga'u walitti as ba'an isaan tun barsiisee jechuudha gabaabaatti. Isaan barsiisanii barsiisota kana kuufannee qajeelfamni keenya akeekni keenya osoo barreeffama hin qabdan jedhamuyyuu nuti gahee barreeffamni qabuu fi hin qabne hanqina inni qabuu fi hin qabne addaan baafne nuuf akkamitti nu deemsisa kan jedhu wanti keenya dhiiga keenya keessa nu jiraachuu qaba qoma keenya keessa nu jiraachuu qaba. Gaafii tokko iddoo tokkotti na barbaadamte qabxii amantii waaqeffannaa sitti gaafatan kan beektu ni beektu kan hin beekne hin beeku jedhu. Qabxiin akkanaa kitaaba irratti naafee iddoo kanaan dhaqee ilaalee deebi'aa waan jedhamu jiru dhiiga keenya keessa jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf barsiisonni akkasitti qophaa'anii jiru nuti immoo akka koree barnootaatti barsiisota kana akeeka keenya mul'ata ergama duudhaalee qabnuun qabiyyee barnoota qabnu san kaayyoo amantii kanaatiin waan san barachaa turan isaan baratan kun torbee tokko oliif qoratamanii leenjifamanii galmoota keenya jiran kan irratti akka wiirtuu barnoota amantii waaqeffannaa irraa tamsa'u godina Shawaa Bahaa Boosat magaalaa Oolankiitii jechuudha. Achitti barsiifamanii Harargeettis barnoonni kun gaggeeffamuu jalqabe gama dhihaatittis iddoo galmi keenya jiru hundumatti gara kaabaa hanga Walloo gahuutti gama kibbaattis hanga Bulee Horaa fi iddoo hunda gahuutti. Wantoota mormisiisoo iddoolee garagaraatti agarruu fi kan maalummaan isaanii adda baasuun hin danda'amne yookaan ammoo inni fedhee akka fedheen itti waamu wantoota aadaa fi amantaa jedhanidha. Isin hoo akkamitti ilaaltu jenneen? Akka amantii waaqeffannaatti qabxiin guddaan tokko kun amantiidha kun aadaadha kan jedhan jira. Amantii fi aadaan lafee fi dhuka. Dhukni lafee malee hin ta'u lafeenis dhuka malee hin ta'u. Waan ta'eef kamirraa buqqifta. Fakkeenya tokkoon si fudhata. Sirna gaa'elaa raawwatta. Sirna gaa'elaa keessa wanti ayyaantummaa jira yookaan spiritual event waan raawwattu qabda. Hormaanni akka qajeeluuf dhaloonni sun dhaloota gaarii akka ta'uuf uffata gaarii uffattee uffata aadaa keetii uffattee farda kee yaabbattee waan kan keetiin hormaan akka qajeeluuf dhaloonni durii sun gowwaa miti.
jireenyi keenya aadaa keessaa qabna sagantaa keenya. Kanaaf wanti suni cabe jechuun asiin amantii biraa hordoftee luka tokkoon ibidda keessa luka tokkoon bishaan keessa yoo jette hin ta'u. Yoo fudhatte akkasumatti fakkeessuu hin ta'u. Maaliif adda dhiiba? Yoo dhiisatti dhiisu. Yoo toltu kaawwa fuudha jiraachisu. Wan seeliin tokko niwukilasii malee hin jiraatu. Niwukilasiin keessaa bahee seeliin haa jiraatu jechuun sagantaan akkanaa kuni beekee haa ta'u wallaalee haa ta'u namticha alagaati moo namticha dhiibbaa waan kanaa deemu moo namticha jireenya waan tanaa barbaadu. Mukni tokko eega tishuun hundeen keessaa buqqee keessi isaa nyaatamee dhume gubbaan yoo miidhagu bubbeen salphaatti fudhata. Waan baay'ee kaasuu dandeenya. Sirna gadaa haaromsinee maal gooneetti fayyadamna kan jedhan jiru. Isicha isaan hanqina isaa maal argiteeti? Jabeenyi isaa kam akka ta'e argiteeti? Eessatti dulloomee addunyaa immoo wajjin si oofuu akka dide argiteeti? Waa'ee isaa haaromsuu dubbatta. Isa ol kaasuu qabdaa miidhu? Asitti hanqatee sitti dabale jechuudha. Kan biraa qabxiin guddaan rakkoo kan hundaaf sababa ta'e. Gadaan amma jiru naannoo manoota haasaa jirru kuni harcaadha. Maal tarcaase? Dirqiidhaan harca'ee gaafas. Akka seenaarraa dhageenyetti gadaan Oromoo jedhamu ni bittinna. Amma gadaa Oromoo kan jedhu dhageessu. Gadaa eenyu dhageessa? Gadaa Booranaa, gadaa Gujii, gadaa Tuulamaa, gadaa Ituu, gadaa Afran Qalloo. Afran Qalloo kophaatti gadaa isaa eessaa fuudhe? Booranni kophaatti gadaa eessaa fuudhe? Gadaan kan Oromoo hundaati. Oromoo walii galchaa hojjennee amma gadaan Tuulamaa keessatti raawwatamu, gadaan Maccatti raawwatamu garaagarummaa qabu qaba. Akkamitti wal duukaa deemuu dandeenya? Gadaa jechuun kan walii galchu ta'uu qaba. Siistamii sirna ta'u. Waldaan hordoftoota amantaa waaqeffannaa akka qaama amanticha olaantummaan bulchuutti dhimmoota seeraatii fi hariiroo dhaabbilee garaagaraatiin waliin qabaachuu danda'u ilaalchisee gorsaa seeraa waldichaa kan ta'an ogeessi seeraa obbo Darajjii Abbaban hirmaattoota waltajjichaatiif ibsa taasisanii turan. Akka ibsa obbo Darajjeetti amantaan waaqeffannaas ta'ee waaqeffattoonni akkuma amantaalee isaan kaanitti mirgaa fi dirqama wal fakkaataa qabu. Mirga amantaa isaanii karaa nagayaatiin barsiisuu, aadaa fi duudhaa uummata Oromoo eegsisuu fi babal'isuu ni qabu. Dirqamoota jiran waliinis wal qabsiisuudhaan iddoo nuti mirga itti qabnu tokkoffaa amantii waaqeffannaa babal'isuu, barsiisuu, aadaa saba Oromoo babal'isuu, dagaagsuu, qo'achuu, barreessuu. Inni biraan sirna gadaa Oromoo bakka hundatti deebi'ee akka inni miila lamaan dhaabbatu gochuu. Kun mirga waldaan amantaa kun hojjechuuf seera qabeessummaa itti fudhate keessaati isaan gurguddoodha jechuudha. Kanaaf amantii waaqeffannaa yommuu jennu waan safuu saba isaatis biratti hojjechuudhaaf aangoo seeraan kan kennameef ta'uusaa namni as keessa jiru hundumtuu hubannoo wal fakkaataa qabaachuutu irraa malaa jechuudha. Inni biraan asirratti dubbachuu barbaadu maal inni hariiroo hawaasa biraa wajjin, amantii biraa wajjin, mootummaa wajjin nuti qabnu hordoftoonni amantaa kanaa beekuutu irraa mala. Dhimma amantaa keenyaatti hariiroo eenyu wajjinuu hin qabu amantaan keenya. Hariiroo amantaan keenya qabu jireenya hawaasummaa amantaalee biroo wajjin, jireenya hawaasummaa mootummaa wajjin, jireenya dinagdee mootummaa wajjin, jireenya dinagdee uummattoota wajjin jiraatan wajjin utuu seeraaf heera hin cabsin amantiin keenya kun qaama hundumaa wajjin walitti dhufeenya uumuu ni danda'a jechuudha. Inni biraaf of eeggannoo nuti gochuu qabnu waldaan waaqeffannaa maddi galii isaa hordoftoota amantaatii fi jaallattoota amantaa kanaati. Kanarraan kan darbe qaamni biraa waldaa amantiidhaaf horii kennu, deeggarsa kennu hin jiru jechuudha. wantoota akka rakkoo hatattamaa waldichaa yookaan amantaa kanaatti jedhamuudhaan maricha irratti kaafamanii turan keessaa galmoota dhuunfaa dhabuun waldichaatii fi iddoo awwaalcha hordoftoota amantichaa dhabuudha. Rakkoo kana hiikuudhaafis qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa akka jiranidha kan ibsame. Gama biraatiin galii dhaabbataa dhabuun waldichaatiis rakkoof danda'eedha.
egaan dhaggeeffattoota keenya kan isin biraan geenyee hanga xiqqaa isaati haala waliigalaa hundeeffama waldichaa gama fuula duraatti wantoota hedduu akka waliin ilaallu waadaa galuudhaan kumaatama marii dilbataa irratti argaman keessaa mira namoota muraasaa gurra isin buusuudhaan haa xumuru. Ani maqaan koo barattuu Huddisee Galatoo yookiin immoo Magartoo Oromoon jedhama. Magaalaa Maqii jechuudhaan haa dugdaati. Ani har'a sagantaa kanarratti maaltu sitti dhaga'amee waan jedhu gammachuu akkanaa argeen beeku gara fuulduraattis abdii guddaatiin qaba. Amantiin wal barsiifatu gammachuu guddaan itti dhaga'ama. Kanaaf nuti har'a hawaasni haga kana baay'atu galma giddugala biyyattii Finfinneetti waan ofiitiif waan isaa kan jalaa ciccitte kan jalaa jajadhatte sana suphachuu gaafa dhufu gaafa ilmoo baatanii waan sana suphachuudha deeman waan baay'ee natti toledha waan baay'ee itti gammadedha jechuudha akka guyyaadhaatti iyyuu gammadeen beeku akka kiyyatti. Maqaan kiyya Saartuu Dagalee Abdiisaan naan jedhamu kirra dhufe sarargee dhiyaa aanaa Daaroo Laburraa dhufe wanni lafa amma kana deemee dhufe waan Oromoo waan dhagamteef waan Oromoo irratti waan anis waan Oromoo ta'e waan Oromoo waan dhagamteef garuu sagantaa arra Finfinnee keessatti irratti hirmaanna kana takka yoo amma dura jechuudha Oromoon akka wal gaaliin beekan abbootiinis haadholiin shamarran dargaggoon hundinuu akka irratti wal gaaliin beekaniin arra garuu gammachuu guddaan nutti dhagama.